إيه أما هاسي Anonni jechuu barbaadu obboleeyyan kiyya meeqa Saudi Arabiyaa jirtan warri waraqaa adii kutattanii galaa jirtan rabbiif jecha hadha kanamaatiif jecha miti rabbiif jecha eega daa'ima kana inni galfachuu barbaade nuti jechuun gaafa mucaan kun dhukkubsatee daa'ima kanarraa cinqiin namatti hammaattee daa'ima dubartiin warri dhala qabdan guddistanii yoo argitan daa'imti ganaa ammaa miti gaafa daaddeen deemee girgiddaa keessa deemuu jalqabe mataa kanas asii sabasa wallahi alazim namni galaa jirtan rabbi yoo sodaatan wallahi namni dandeetta waan qabnu libbuufannee nama sanillee hin kenninaafi daa'ima kana irraa galaani obboleeyyan kiyya homaa miti yoo mallaka yoo man aleeka jetti aram guyyaan tokko olii guyyaan tokko gadi akka ambeeketti akka ayyaadatti yaadinillee haadhatanillee eega yaachisuu didde silaa dhala kana haadhati yoo abbaan manaallee namaa dabe irratti du'a eega sanillee ta'uu dide mee daa'ima kana irraa galaani namni rabbii sodaatan obboleeyyan kiyya kagaluu heddan obboleeyyan kiyya rabbiin nagaan isin haa galchu an akkuma wallaalummaa wallahi osoon akka Dubaayin keessa jiru san mana xalabaa jiraadhe wallahi daa'ima kana kadhadhee irraa galaanan qabadhee kadhadhee irraa galaanan maaliifi daa'imni kun yookaan guddatee biyyaaf ta'a yookaan guddatee abbaaf ta'a isini galee mee rabbumaaf jecha mee duniyaan homaa miti hadha odoo gabbanii dalagatanii horri dubartoota birrii ji'a lamaa fi guyyaa 15tiin daa'imni kun irraa gala mucaa kana mee boochisina rabbuma sodaadha gandummaa leellisuu irratti riikaardii horri cabbaxe nuu oromoo taane oromoo takkitti olitti inni kenna tokko mee obboleeyyan kee rabbuma sodaadha sodama rabbii godha namaa miti sodaa abdiiti miti sodaa oromummaati miti sodama rabbii ol ta'e ati musliimas ta'e kiristaana ta'e walitti rabbiin qabna walitti oromummaa qabna rabbi sodaadha daa'ima kana irraa gala lakki hin galulle yoo jettan rabbii jedha wallahi mucaa kana boochisina isiin hadha daa'ima kana gattee deemte immoo wallahi billaahi tallaahi dubartiin dhiira safte dhiirri dubartitti safe jazaan isin lamaan hedduu jaarsaaf jaartii hedduu ka jiru rabbii tokkicha yookaan jazaan tun si'ii baddisitu badii dalage dhufee harka si dhiquu jira yookaan isitu badii dalage isiif ilmu waliin agarsiisu rabbiin kanammoo itti nyaadhaa itti dhugaa anis isuma dhugaa sinitti ma kana nama dhiisu desire yookaan sima biddeenni si qaba yookaan isitu ilma dhaba yoo abbaa miidhaa rabbii tokkichatu beekaa jechuudha isin dhagamaara sagaleen kicha dhagamaa jiraadha abbaa dhugaa rabbitu beekaa jaarsaaf jaartii hedduu ka jiru rabbii tokkicha horri jaarsaaf jaartii hedduu deemtanii waa laaqanillee waa laaqina anuu laaqaa jiram rabbitu rakkoo beeka rabbitu dhimma abbaa isaa rakkisee gargar daa'ima kanarraa baase beeka kanaaf waan dandeettanii bira dhaabadhaa wal qarqaartee quunceen arba hiiti jetti oromoon hadha doo qarshii 20 fi qarshii 30 walitti darbanne mucaa kana daa'ima irraa gashineerra rabbiin daa'ima kanallee haa guddisuu fi du'aayiillee godhaa fi horri nama arrabsitanillee muujizaan ismumaafi shamarran nama arrabsitullee ima muujisoofta dhiirri nama arrabsitullee ima muujisoofta muujizaan keessan immoo hinafu arraba keessan kana dheeratina arraban dheeratina rabbiin ofirra sodaadha guyyaa gabboo qabrii ofirra sodaadha ala argannaa jedhaa yaada hiree argannaa jedhaa yaada dhiira akkamitti dhufa jedhaa yaada ishimee dhiirri hundi akkanatti gattaa'ee daa'ima wajjin guddisaara obboleeyyan kiyya meeqatti ulfaan dubartii ulfaan gatee biraa lixaa jira meeqa qabdu isii garaa qabdu gatee deemaa jira dubartii garaa keessaa gabba'e jechuun dhukkubni gaduu baay'ee mo'annaan lafa ga'ee jira gin osoo garaa keessa jiraattee isiin gattee deemte asirra deemtanii leellistan waa leellistoonni jechuudha waan leellisnaati qarshii 10 qarshii 20 riyaala akkaawuntii isinitti haa kennatu saba darbaa fi daa'imni haa galuu fi rabbi haa guddisuu fi biyya ofii keessa gaafa galee hin guddifata hin guddata daa'imti biyya keessa jirtus warri biyya ambaa keessa jirtus warri biyya keessa jirtanillee jazaanuu isinii oolaa jirru ofirratti beeka warri biyya gandaa keessa jirtanillee jazaa dubartiin biyya arabaatiif dhiirri biyya arabaa isinii ta'aa jiru beeka kana beekuu dhabuun wal nu arrabsiise wal nu nyaachise wal nu ficcisiise gandummaa nu barsiise gandummaan kun miidiyaa kanarraa hafu miidiyaa kanarraa oromoon hunduu galuu jirti gandi hunduu galuu jira gandi miidiyaa irratti hafu beekaalleen galee hayyuulleen galee nu bichaan qoshashaa bicha asirratti qoshashaa yaasaara kanaaf gargaaraa السلام عليكم
وعليكم السلام أبدي شو ورحمة الله وبركاته خديجة. أوكي أنا أسرت يا دوم من مجيون وأنا دايو دبت obbolee sakeen abdii rabbiin waa hundaa si haa gargaaru daa'ima kee jaamtuu irraa si haa qabu rabbi fayyaa isaa wajjin siif haa kennu wanni tokko ani Oromoon jedhu yoo jiraate mucaan kun dirqamaan isin kadhataan jiru warri gargaaruu henne deemtanii isa jala dhattanii arrabsina gargaaruu heddanii obboleessa keessan inni isin arrabsaa hin jiru yoo isin arrabsitan immoo anumatti taatee yoo koomentii kiyya jala dhuftanii arrabsitan waa isin arrabsitan san caalaa isiniin jedha Oromoo kanaafi hin arrabsina yoo gargaartan obboleessa kenna nama hunda gargaaraa jirtani mucaan kun haqa nurraa qaban hundarraayyuu warri maqaan balleessa jettan wanni maqaa isin badun jiru maqaan isin badu silaaha gaafa inni ilmoo fi sangate odoo deeme abbaa ilmoo fi haadha san irra gate odoo deeme maqaan isin bada garuu abbaan ilmooti ani hin galfadha na haa guddattu ilmooti ya dabarsee nama hin kennu dabarseetiin hin kennu intala heerumtutti eega jedherra isin feetan gargaara dhabdan immoo itti dhiisa du'aayi godhaafi ilmoon immoo ilma Oromoo maraati malee ilma isaa qofaa miti kenna hunda daa'imni kun guddatu mootummaa ta'uu danda'a waan fakkate ta'uu danda'a jechuudha boru ka biyyaa jiraatullee ka biyyaaf duullee finnuma kana finni kun finna kenna mucaa kana namni dhiiraa haga daa'ima wajjin rakkatu hundi kennaayyuu hin beekna namni dhaltanii qabdanillee ilmoon haga nama rakkiftu hin beekna mucaa kana cinaa dhaabbannee daa'ima kana irraa haa galchinu haa gargaarru yoon taane immoo arraba haa dhiifnu nama arrabsuuf faayidaa hin qabu yara diinaayyuu gargaaraa jirra obboleessa kenna haa gargaarru isiniin jedha abdii an Dubaay jira Suudii keessa hin jiru gara Itoophiyaa galcha akaawuntii yoo qabaatte keessaan dhufee si dubbisaa naa ergi shabaka qabeen fakkaata abdii Ayyee Khadija galatoome inshallah gara keessaatii si dubbisa warroota dhufanii si arrabsan kana hundaayyuu obboleessa kiyya tuffadhu si cinaa jirra tuffadhu ofirraa dhiisi maaliif warri nama arrabsu warra faayidaa hin qabne warra uf hin beekne atuuyyuu isaan miidhii ilmoon sun kun silaa ka isaaniiti ilmoon kun kenna hunda ilmoo kana ilmoo kee jibbitee ati hin ganne waan qabdu wajjin rakkataa jirta waan ta'eef warra si arrabsu kana jibbiituma tuffadhuutuma dhiisi wanni hin dabrine hin jiru kana keessallee hin dabrita boru isaan caaltee mudhatta warra si arrabsu kanaaf gurran kennisiin jedha angaraa keessaatiin dhufee si dubbisaa Itoophiyaarra yoo si galche malee akka Suudi Arabiyaarra hin danda'u inshallah keessaan na ergita akaawuntii kee si cinaa jirra aizo amshir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدي. Ayyee Khadija naaf galatoome inshallah gaarii nama dhota kanaaf galatoome umumaan gara galii ergadhu shabakaan keen jiru ayyee Oromiyaa dabreen keet inshallah السلام عليكم. wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh كم يا أبدي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ساكي جرونا كرا الله يروم يحمد نقا والله الحمد لله سري كده كهم دون مطلع shabakaan isaa baay'ee cinqabeetu اتفق يا دك تاب قد شبكة تاب يدا كسر أنين دك هاي في يادو مكيسان تبري داني اتفق مشين تاني أبشر يا دان كابو يا دو ملمن سي كابا سونس مالي توكو كلام ساتي وان سي دامو توكو مو يعني أكتن سيهمو قال كده إرجم ربي عليه الصلاة والسلام كعالم الدنيا تنارتي ربي تعالى نما إسا قدي تعالى نما قدي إسا أوميو ركته جرابيتا ركته